Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akka hordoftoota fi daawwattoota peejii Kamaal Aappii nagaa jirtu ani nagaa kooti alhamdulillah. Har'a viidiyoo tana keessatti gaaffii hedduun keessan na gaafatan takkaafin deebisiniif deebisa jedhee dhufe. Gaaffiin keessanis namni tokko Facebook keenya akkaawuntii Facebook keenya yoo seene akkamitti beekna kan jedhudha. Kanaaf isiniif yaala. Garuu san dura warri hanga har'aatti channel YouTube kiyya subscribe goone subscribe godha. YouTube keessan irratti Kamaal Aappii jettanii barreessitu isa kana irratti cuqaastu subscribe itti kan deettan irratti tuqtanii viidiyoo takka oguun gadhiise daftee akka isin bira dhuftuuf mallattoo alarmii kana irratti akka yoo cuqaastan notification waggasuma isinii dhufa jechuudha. Gara barnoota har'aatti yoo deebinu Facebook keessan ni seentu. Namni bira akkaawuntii keessan seenuu fi seenuu dhabuu isaa akkasuma bilbila kamiin akka akkaawuntii keessan seenan ni ilaaltu jechuudha. Akkasuma eessatti akka seenan kan argachuudhaaf Facebook keessan irra ni seentu. Sana booda sarara sadiin kan irratti cuqaastu. Ammas gara gadiitti deemtu haala kanaan gadi gara olitti yaasuudhaan akkaawuntii setting kan jedhu barbaadanii irratti cuqaastu. Kana booda security in the login kan jedhutu kan irratti cuqaastanii. Sana booda where you are logged in kan jedhu kan irra jalatti isinii dhufa jechuudha. Eessatti akkaawuntii keessaniin akka seenan akkasuma gosa bilbila kamiin akka seenan akkasuma yoom akka seenanii jechuudha. Kanaaf isa kana irratti ni cuqaastu. Haala kanaan isinii fidaa jechuudha. Fakkeenyaaf kun Samsung Galaxy Core Prime Daisy kanaan bakka Saudi Arabiyaatti seenamee jira. Kun amma aktiiviidha. Kun ana jechuudha. Akkuma argitan kun haala kanaan iddoo hedduutti seenamee jira. Fakkeenyaaf kanneen amma anatu gosa bilbila garaagaraatiin seenee jechuudha. Hedduudha kan yeroo hedduuti. Kun akkasuma iPadiin illee seenamee jira jechuudha. Hawaawiidhaanis seenamee jira. Bilbiloota garaagaraatiin seenamee jira jechuudha. Kun iddoon itti seenames Riyaad fa'aa akkasuma iddoo garaagaraa bakka ani itti seene hundaa'uu naaf himaa jechuudha. Yoonii fi namni biraas seeni haala kanaan naaf hima. Isin garuu haala kanaan namni biraas yoo isin jalaa seenee jiraate iddoo kamittiif sa'aatii kamitti akka seene sa'aaluma kanaan isiniif himaa jechuudha. Ji'a kam keessa akka seename. Kanaaf isa kana balleessuudhaaf yoo muraasa ta'ee balleessuu barbaadan tokko tokkoon sarara sadii afoo kanatti tuqxu. Bilbila tokko tokko irratti eksiitu dhufa eksima san tuqxu. Yoo akka haala kanaan isinii dhufe ammoo sarara sadiin kana irratti al tokko ni cuqaastu. Log out kan jedhu kana irratti cuqaastanii jechuudha. Ni bada. Kanaaf haala kanaan hunda isaa ofirraa balleessuu qabdu. Asirratti immoo wanti beekuu qabdan wanti isin dogongoruu hin qabne yoonii fi iimeelii fi paaswordii keessan hin yaadattan ta'e kan bilbila garaagaraa fi akkasuma biraawuzaroota garaagaraa ofirraa balleessaa malee hunda hin balleessina. Fakkeenyaaf kana irratti yoo cuqaastanii balleessitan bilbilli keessanis log out ta'a jechuudha. Gaaf log out ta'e isin iimeelii fi paaswordii keessan yoo kan hin yaadanne ta'e Facebook keessan san dhabuu dandeessu jechuudha. Kanaaf warri iimeelii fi paasworda keessan hin beekne of eeggannoo gochuu qabdanii. Warri iimeelii fi paasworda keessan beektan yeroo hedduu of eeggannoodhaaf jechuudha. Haala kanaan dhuftanii log out of all sessions kan jedhu kanarratti isa jalaa kanarratti jechuudha ni cuqaastu jechuudha. Haala kanaan kan seename kamirraayyuu irraa baatanii jechuudha. Irraa baatanii jirtanii kun log out gootu haala kanaan jechuudha. Bilbila kamirrattuu kan seename eessattuu kan seename hunda log out gootanii jettanii jechuudha. Kanaaf haala kanaan log out akka gootanii ofirraa balleessitan isiniif hima. Garuu iimeelii fi paaswordii warra hin qabne of eeggannoo gochuu qabdanii Facebook keessan dhabuu dandeettan. Kanaaf haala kanaan akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Hiriyoota keessaniif sheer gochuu hin dagatina. Ani ka'insi wajji ture Kamaal Ibraahim peejiin ta'u Kamaal Aappiidha. Hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf